Tanzaaniyaa keessatti hiriirri geggeeffamaa jiru kan bara master pilaanii sana nama yaadachiisa ante. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Tanzaaniyaa dubartiidha. Samiraa eenyuti maqaan isii. Isiin tunini paartiilee siyaasaa biyyattii dhiibdee filannoo keessaa erga baastee booda filatamuu didan jettee efumaa fi tiifiin dorgomtee moote akka Dr. Abiyyitti. Hindi dan jedhani Dr. Abiy illeen bara kaan maal godhe paartiilee siyaasaa dhiibee erga isaan dhiibamne jedhanii keessaa bahanii booda ni didan jedhee kophaa isaa filannoo geggeesse beeyte isiilleen akkanuma goote. Sana booda erga filannoon geggeeffamee bakka namummaan dorgomee ofumaan dorgomtee of dorgomtee gaafa siin moote sanaan booda uummata na filate jettee siin gubbabbaate dargaggoon biyyattii baatee ibiddatti qabsiiste. Biyya ollaa keenyaa Tanzaaniyaan asuma kunooti biyyoota mabaa Afrikaa keessaa tokkodha. Inumaatu biyyoota gaafa Afrikaa keessa jirti. Amman tana ibiddaan goolamaa jirti. Yoo akka tasaa kitaaba maddammarii itti gaffuudhanii balaa biraatiif saaxilamuu dandeessi. Kitaabni maddammarii kun beeyteeti foormulaa kophaa isaa qaba. Dargaggoota illee akkasiin hiriiraan baaneef karaa ittiin cunqursu qabaami. Sun ammoo balaa biraatiif biyyattii saaxila. Gana dargaggoonni karaa nagaatiin hiriira bahuu yoo dadhabanii bara ibidda qabsiisu. Gana isaalleen hidhatanii siin dorgoman malee siin dhiisani. Akka tasaa kitaaba maddammarii yoo itti gaffuudhatte siinis kasaaraa biraatiif saaxilamuu dandeessi. Kan si ajaa'ibu biyyoonni Afrikaa tunini hanga ammaa dukkana keessa jirti jechuun dandeenya. Sababni isaa anaatu beeka jennaan anuma qofatu beekaa murteessa. Namni biraan beeku anatu biyya tana ceesisaa malee namni biraan ceesisaa hin jirtu. Dabalataanii anatu biyya bulchaa yoo an du'e eenyutu mee nami jabaan dhufee biyya tana bulchuu eenyu warra jedhudha. Yoo ati ilaalte paartii bilisiginnaatii waluun fakkaatan amalli isaanii. Jaartiin tunini pirezidaantiin isaanii jalqabaa koronaa tajjeese. Mana isaanii farsoonaa guuttu, qabrii isaanii farsoonaa guuttu, hin du'anii beeyte koronaadhaan. Erga isaan du'anii isiin qabattee muslima turte, kitaaba qulqulluu qabattee, shahaadaa qabattee akkasiin kakuu geessite, kakuu geggeessite guyyaa kakuu quraana qulqulluu qabattee kakatte. Otoo xiqqoollee hin turin yeroo gabaabduu booda artistoota dhiibuu jalqabdee akkasuma gaazexeessota adda addaa hidhuu, paartiilee siyaasaa dhiibuu, maal godhuu gabrummaa isii itti fuftee jechuudha. Amma sadarkaa paartiilee siyaasaa dhiibdee baastee ofii isiiti jarin didaniif irraa dhiisaa jettee ofumaa seentee of filatte. Ofumaaf of filatte yoo kalaas akkuma Dr. Abiy isaan goote jechuudha. Yeroo tokko yaadadha yeroo filannoon gaggeeffamuu deemu sana paartiileen siyaasaa dhiibamanii baanan Dr. Abiy kophaatti hufee miti. Jennaani namni tokko miseensa baawwa boota waan ooluun beeku bosona kana keessa jiran fakkaata. Moluu isaa yoo ta'e wallahi aduun gubbaa sanii gabbaate calaqqeessa yoo jala dhaabbatte tooti hin takkan oogufatti. Oogna moluu isaa aduu tanarra daayirektii ifa aduu daayirektii lafa geessa akka bishaaniitti yookaan akka mastaawatiitti maal jedhani kiyyootti jennaan arra guyyaan guyyaa mataa ofii filatan jennaan filaa fudhatee moluu isaatirra dhaabee koror arra guyyaa mataa ofii filatan jedheeti jechuudha. Moluu isaa filate. Duuba isaalleen akkasuma guyyaa mataa ofii filatan jennaan moluu isaanii filatanii sana booda dargaggoonni hiriira bahanii sadarkaa kanaatti dhukkee irraa kaasaa jiran siin jedhe dhukkee tarii yoo kitaaba maddammariitiin baate akkuma maddammariitti dhukkeen irraa ka'uu malti. Hundaafuu rabbiin biyya Afrikaatti nagaa haa buusu. Aboo rabbi hin danda'a Afrikaa keessa dukkana tana haa baasuuti.